Obbo Jireenyaa Barraa jiraataa godina Wallagga Bahaa hojjetaa mootummaa aanaa Sibuu Sireetiin lafa xiqqoo irratti abukaadoo misoomsuu kan eegalan miidiyaarraa dhagahaniitu. Ani gara kanatti kan galuu danda'ee fi bara 2012 obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii keenya jechaadha. Qophii leenjii gannaa irratti godina akka Wallagga Bahaatti jechuudha godinaalee arfan irratti leenjii kennaa jiru qophii gannaa irratti. Fakkeenyaadhaatiif naannoo abukaadootti buna irratti ifi kan kana fakkaatu irratti inisheetiivii yeroo har'aa kana kan irratti hojjechuu danda'uudha qabnu kallattii jedhu sanaatiin leenjii kennaa jiru. Saanuma otoo isaan leenjii kennaniiti miidiyaa irratti hin ilaale jechaadha. Sarara dhaabbadheetaniini lafa maatiin naa kenne yeroo isaan lafa jira waan ta'eef lafti kuni yoon kana irratti hojjedhe bu'aa qabaa kallattii jedhu sanaatiin ogeessa aanaa keenyaan gaafadhe jechaadha. Ogeessa aanaa keenyaa hojjetaa misoomaa fi akka waajjira qonnaa irratti nan gaafadhe hin danda'ama. Hojjechuu hin danda'ama kallattii jedhu sanaa kaasan jechaadha. Sanaatiif sarara dhaabbadheetaniin kaka'insa kanaatiin gara hojii kanaatti galee jechaadha. Amma bu'aa carraaqqii isaanii dhandhamuu eegalu himu. Gara fuulduraatti bishaan gahaa argate jennaan oomishni kanarraatii argamu akka dhuunfaa qofaa otoo hin ta'in hamma alaatti iyyuutii deemuu danda'a yookaan immoo oomisha alargeedha gabaabinaa jechuudha. Sanaatiif bu'aan isaa guddaadha kallattii jedhu sanaa isinii kaasuu barbaada. Dargaggoo Caalaa Mogosa immoo godina Wallagga Lixaatti jiraataa aanaa mana Sibuu yoo ta'u yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojii barbaacha hin dhamaane. Hojii kuduraaf muduraa abbaansaa eegalan babal'isee itti fufuu irratti xiyyeeffate malee. Qo'annoo geggeessuudhaan gara kuduraaf muduraatti galuu wayya kan jedhamutu yaaliin geggeeffame. Sanarra dhaabbachuudhaan kuduraaf muduraa kee ammoo gara abukaadoo sanyiinsaa filatamee gara biyya alaatti ergamuu danda'u ekspoortii ta'uu danda'u vaaraayitii haas piroodaakti kan jedhaman kan sanyii Israa'el irraa gara biyya keenyaatti madaqfamanidha. Isa hojjechuufiti yaalame maangoon kunis akkuma argitan qonnaarraa maangoo sanyiinsaa filatamaa ta'ee hojjechuutu yaalame. Kunoo har'a abukaadoo gabaadhaaf ergamu oomishaa jiraachuu himam. Gara fuulduraatti nuni hojicha bal'isnee hojjennee gara biyya alaatti bal'inaan erguu fi naannootti immoo pirooses goonee vaalii waad goonee paak goonee gurguruu gara kanaatti faadha. Intiniin keenya viizhiniin keenya gara fuulduraa jiru. Kana gochuuf immoo yaalii yeroo jalqabaa bara darbee firee masaa abukaadoo kanarraati amma ta'e biyya alaatti erguuf yaalii gooneerra. Innis milkaa'eera. Baran immoo ganaa yeroo inni itti firii laatuun dhufa waan ta'eef sana babal'isnee hojjechuudha. Walumaa gala biyya alaatti erguu fi vaalii adda godhanii immoo asitti immoo tajaajila nyaataaf akka inni oolu kana karoorfanne. Hojiin isaanii kunis namoota biroof fakkeenya ta'uun hawaasa biratti babal'ataa jiraachuu ragaa bahu. Lafti kan maatiis jira, kan naannoos jira. Namni walitti dhufeetii qindaa'ee yoo hojjete kanaa oliyyuu oomishuu ni dandeenya. Maaliif abukaadoo kana qofa osoo hin ta'in kan kana fakkaatan hojjechuu hin danda'ama kan jedhu sanan qaba jechaadha. Hojiin kun hojii fakkeenyummaa gaarii qabu haala ammayyaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaa ilaaluudhaan qotee bulaan naannoo keenya jiraatan kan dhufanii hojjetanii galanis wantoota kana ilaalanii keessa hojjetaniis daawwataniis gara ofii isaaniif maasii maatii isaanii irratti hojjechuu yaalaniiru hojjechaas jiru. Investoroonni garaagaraas kana dhufanii daawwachuudhaan yeroo garaagaraatti daawwannaan geggeeffameera waan ta'eef iddoo garaagaraatti bal'inaan godina kana keessatti babal'atee hojiin kun hojjetamaa jira. Bulchaan aanaa mana Sibuu obbo Gammachiis Sirriiqaa bara darbe jalqabbiidhaaf oomisha abukaadoo gabaa alaaf dhiyeessuun cimnee akka hojjennu kaka'umsa nuuf ta'eera jedhan. Bara darbe yoo xiqqaate kuntaala 60 ol jechuudha alatti kan ekspoortii goone yeroo jalqabaa fi kanarraa ka'uudhaan jechuudha eegumsa biyyee godhamerraa kaasee jechuudha bu'aan amma mul'atu kun argamuu kan danda'e. Sanyii biqilaa nuyi amma bara kana qopheessine kan silan jedhe 88 sun qonnaan bulaa fi raabsina yoo dhibee iddoo kan biraatis dhiyeessiisaa gochuudhaan qophiin lafaa hundi xumuramee boolli isaas qotamee kan jiru kilaastera hedduu qabne. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Asfaa Hambisaa bara darbe abukaadoo gabaa alaaf erguu eegaluu ibsuun baranas xiyyeeffannoo addaa kennu himan. Kan ilaalaa jirru abukaadoo waan ta'eef abukaadoo walumaa galachuudha biqilaa nuti qopheessine biqiltuu miliyoona 1.6 lafa hektaara 80 dhaabuudhaaf karoorfannee jirra. Yeroo ammaa kana biqilaan kun giraaftii ta'e jechuudha yaa'u dhaabbiidhaaf akka ta'utti lafti illee qophaa'ee boollee soqamee jira waan ta'eef walumaa galachuudha oomisha waliigalaa bara kana hin arganne jennee yaadnu kuntaala 1,200 hin arganne jennee yaadna. Kana keessaa immoo dhibbantaa 30 kuntaala 400 gabaa biyya alaatiin dhiyeessine. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu inisheetiiviin misooma abukaadoo bu'aa olaanaa buusaa jiraachuu himan. Abukaadoon kun immoo as biyya kana keessatti qofa osoo hin taane biyya alaatti irratti erginee jalqabnee jirra.
waggoottan lamaan sadan dabarre kana keessatti biyya alaatti erguu jalqabnee jirra. Bara darbes gara biyya alaatti erginee jirra. Bara kanas immoo bal'inaan qonnaan bulaan keenya bal'inaan oomishaatti kan jiru biqiltuun dhaabbatus dabalaa jira waan ta'eef abukaadoo bal'inaan gara biyya alaatti erginaa jechuudha. Kana gaafa goonu wanti nuti hojjennuuf dhimmoonni arfan qabanneetoo kanaan dura qabanneetoo deematoo jiru. Dhimmi wabii midhaan nyaataatiin of danda'u jenneetoo kaas. Dhimmi waa oomishtoota biyya alaatirraa galan bakka buusuu jenneetoo kaan. Dhimmi oomishoota biyya keessatti oomishnu gara biyya alaatti erguu jenne. Waliigalli isaa immoo carraa hojii dargaggootaaf uumuu jenneetoo qabanneetoo kaan yeroo ammaatitti karaa baay'ee abdii guddaa namaa kennuun galma gahaati kan jiru. Barana biqiltuu abukaadoo miliyoona 10.2 lafa hektaara 30,000 irratti dhaabuuf qophiin xumuramuun ibsameera.